male sida foto lachen kuni godante foto lamtu barsige gatte Oromia garas kefatu garanna sosodate Kanchetin godane male sida foto lachen kuni godante foto lamtu barsige gatte Oromia garas kefatu garanna sosodate Edo gaariidha yeroo rakkoon alarraa akkasitti ulfaataa jiru kanatti yeroo immoo biyya keessaas mootummaa wayyaanee dhaaba kanaaf uummata kana dabarsiisuu waan danda'an hunda biyya wallaagaatti gochaa jiran namni Oromoo qabsaa'onni Oromoo dur wareega gurguddaa waliin baasan walitti tanii jabaatanii hojjechuu caala yeroo adda addaa dhaaba kanarraa bahu Rakko alarraa jiru keessatti amneessuun kun ni mul'ata. Maaltu fide waan akkasii kana? Inni kun bara chaartaraa waa jiru seene ka dur nuti quban qabne amaloota adda addaa ejjennoo politikaa haaraa mul'atanii chaartaruma seensa chaartaraa irratti inni kun nuuf haaraa ture waliin akka qabsootti irbuu seennee isaan jala siriirree warra hojjetaa turre warra dhaaba kana bu'uureessan baruma chaartaraa seensaa fi chaartara sana keessa amala haaraa argame amalli haaraan kun garaagarummaa politikaatti of mul'isee sanagaa waan Oromootti iccitiin taane kan labsamaa jiru ejjennoo daandii politikaa haaraa as baasanii kan nuti hin beekne inni kun qabsoo kana hedduu miidheera qabsaa'otaa wal dura dhaabeera uummata kanallee yaada isaa facaaseera qabsoo kanallee hedduu kamiidhe kana jechuudha inni kun dhiyoo kana ODF jedhee as bahee otuma gangalatu dhaaba keessa sukkuumee hanga as hin bahinu dhaaba keessatti tokkummaan qabsaa'otaa tokkummaan diina dura dhaabbatu kan jiraanne hedduu nu sukkuume kun deemsa keessa jijjiirama kan jedhu sanumatu dhalchee wal sukkuuminsa isaan nu keessatti uumame kun waan iccitii miti kanuma akka ta'e waan godhanii jiru daandii politikaatu dhokataatu as bahee ka dur nuti hin beekne qabsoo keessatti. Yeroo adda addaa waldhabbii kana furuudhaaf malli adda addaa dhaamaa akka ture nu hubanna yeroo garaagaraatti jaarmiyaa tokkummaa qabsaa'otaa uumuus kan akka ulfoo dhaabamee tattaaffiin godhameera walitti araarsuufis yeroo garaagaraatti yaaliin godhameera maaliif milkaa'uu dadhabe yaaliiwwan kun? Waan lama tokko jaarmiyaalee politikaati jaarmiyaaleen politikaa biyya kamittuu uummata bal'aa kana keessa hafee uummata lakkoofsaan xiqqaa ta'e keessattuu bifa adda addaan yookaan tooftaa irratti yookaan tarsiimoo irratti yookaan lamaanuu irratti akka tokkotti garaagarummaan politikaa irraati jaarmiyaan politikaa ni daldalatu. Jaarmiyaa politikaa dhalatan kana akkuma dhalatan kanatti qabuu fi garaagarummaa isaanii qabatanii akkamitti deemu yoo danda'ame moderate gochuu otoo jiraate biyya bilisummaa qabu keessatti seeratu jira sirnatu jira seera sanatu jaarmiyaa politikaa kana akkaataatti walitti otoo hin duulii walitti tungufatiin otoo waliin gufachiisin seerri addaan isaan dhorkeetti deemu sirnatu jira sirna jaarmiyaaleen politikaa hordofuu fi kabajuu qaban ka Oromoo ka qabsoo bilisummaa irra jiru kana seera sanatu hin jiru
kanaaf isa kana moderate gochuu sirnaa fi seerri waan hin jirreef loogama cabsatee sirna ana umma diina sana irratti fuulleffatu kaan itti gufuu ta'uu kaan itti miila sakaaluu kun yeroo baay'ee deddeebisee dhalateera. Isa kana hubannaa dhabinsarraa Oromoon ummata konsensusiin deemudha duruma saayikooloojiinsa rakkinni dhalate sanarraati. Bara gadaa sana keessa paartii gadaa tokko keessatti paartii adda addaa gadaa keessatti dhuunfatamanii jiran kariyyaatti deemuu malee paartii lama sadii akkasitti gaggeeffatu hin beeku Oromooni. Suni waan jiruuf dhaaboti Oromoo tokko ta'uu qabanii rakkata. Kanaaf dhaabota tasa daandii politikaatiinis ejjennoo politikaatiinis tarsiimoodhaanis tokko hin taaneefaa tokko akka ta'an irratti rakkata. Kanaaf fakkeenya akka ta'u barjaa sana OPDO fi OLF walitti araarsuutti rakkatee jiru. OPDO ka ijaare Wayyaaneedha. Tarsiimootti ijaarametu jira. Tarsiimoonni ijaarame suni adda bilisummaa Oromoo ittiin gufachiisu, adda bilisummaa Oromoo ittiin laamshessu akeeka isaa dura dhaabbachuuf ijaarate TPLF. Darbee jaarmaan OPDO of danda'ee wajjin araaras gochuu hin danda'u. TPLF yoo TPLF irraa adda ba'e malee. Kanaafaa walitti tokko gochuutti rakkatamaa ba'e tokkummaa sana saayikooloojiidhaan waan hamboomuuf. Ala kanattis egaa yerootti adda addaatti warra jaarmiyaa bilisummaaf lolanii walitti fiduutu yaalle 2000 ka ulfoo sana ka ulfoo yaadisaas waan irra dhaabbatamee waan ni ta'es gaarii ture. Jaarmiyaaleen kun warra bilisummaaf lolanidha hundi isaaniitu gaafas ka waan ni taane rakkinni dhalate akka namni haasa'u fedhinaa fi yookaan immoo hawwiin itti jiraachuu dantaa itti dhabuu otoo hin taane jaarmiyaaleen hedduun akka ilaalcha keenyaatti akka hubannaa keenyaatti lafarratti hojiidhaan mul'isuu dadhabuu irraati agreement yookaan walta'iinsa goone sanallee hojiitti hiikuutti dadanqamuu fi rakkachuu isaaniitu jira. Karoora bal'aa baafne sana hojiitti hiikuutti dandeettii jaarmiyaa fi dandeettii dinagdee barbaada. Isa kanatti hojiitti hanqatuu irraati asuma galagalamee walitti galagalamee wal komachuu maalitti darbame. Isa kana keessaa bilisummaa Oromoo wal komeef waan sanarra gara hojiitti fuulleffatu filanne kanuma qofa rakkinni isaa malee yaadisaas waan isaas gaariidha. Hojiitti hiikuma dadhabuu jaarmiyaalee hedduun isaanii kanuma dandeettii jaarmiyaa fi dandeettii dinagdee dandeettii caasaatti dhabuu isaaniiti karaa mataa keenya gaariidha. Akkama ilaaltanitti mooraa qabsoo bilisummaa Oromoos haa ta'u mooraa qabsoo Oromoo keessatti akka waliigalaa ilaalcha meeqatu jira? Ilaalcha siyaasaa, ideoloojii siyaasaa meeqa hubattu? Guguddaan lamaa tokko daandii bilisummaa fi walabummaa Oromiyaatti ka'amanuu fi walabummaa Oromiyaa argamuu qaba jedhee qaqqabsaa'u isaan kun ni jiru. Warri kaan immoo Itoophiyaa keessatti furmaata barbaadna warra jedhanii kanuma lamaan gidduudha. Darguddeessi kanaa ala hin jiru ideoloojii fi daandiin poolitikaa warra kana lamaan. Imaammata adda bilisummaa Oromoo warra Itoophiyaa keessatti Oromoon jiraachuu danda'a jedhan waliin adeemuu hojjechuu qabsaa'uu irratti imaammata akkamii qaba adda bilisummaa Oromoo? Karaa keenya jaarmiyaan poolitikaa kamuu ammatti ka Oromoo jechuu kooti yoo dhuguma garaa qulqullinaan ni hojjenna waan irratti wal taanes kabanyee hojjenna.
waltumsanii waan guddaatu jira. Tokko mootummaa kana karaarraa maqsuu irratti waltumsuudha. Waltumsuu jechuun immoo wal gargaaru jechuudha. Hundi karoora mootummaan kun akkaataatti karaarraa maqu lafa kaawwatee waan sana hojiidhaan argamsiisuudhaan inni kun waan hedduu barbaada. Waan dinagdee maddisiisuu waliin hangi danda'e immoo waan danda'uun lola irratti yoo ka lolaallee ammatti warri sanatti dandeettii qabanillee nutti mul'atu adda bilisummaa Oromoo irraa kaafe. Kaan immoo sadarkuma addunyaa kanattuu waliin kaampeen gochuu, sadarkaa hojii dippiloomaasii waliin qindeeffachuu kana waan hedduu irratti waltumsuun ni danda'ama. Rakkinni guddaan dhalatee waan waliin walta'iinsa irratti lafa kaa'an sana hojiitti hiikuu itti cichanii karoora baafatan sana hojjechuu irra darbamee ajandaa guddaa tasa waliin hojjechuu kan hin dandeenye walitti makamuu fa'aa United Front fa'aa asii immoo wal ta'anii achi galagalanii jaarmiyaa biraa wajjin akeekaa fi kaayyoo irratti wal ta'aniyyuu walitti dhufne wajjin wal ta'uu deebisanii agreement sana balaarra buusuu kanatu dhalate itti cichanii qulqullummaan in good faith positively jedhan sana waliin hojjechuu caalaa waan xixiqqaa shiroota xixiqqaa keessaa guddannee ol baanee walta'iinsa keenyallee kabajuu hanqatuudha. Kana kan hin jedhuuf waan nama komachuuf jaarmiyaa biraa komachuuf otoo hin taane warra wal nu taasisee nu gidduu taajjabdootatti jiran isaan kun kanarratti waa jechuu danda'an otoo namni isaan gaafate kanuma karaa mataa keenya akka ilaallutti. Yeroo adda addaa keessaayyuu rakkinoonni qabsoo Oromoo keessattuu kan bilisummaa Oromoo keessatti mul'atan ni jiru. Tokko yeroo gareen jaalala sadiqoo fa'aa dhaabbataa ba'anii qaama ce'umsaa jedhanidha. Inni lammataa bara 2008 yeroo jijjiiramni ba'edha. Akka rakkinni sun sadarkaa sanarra otoo hin gahiin rakkinoota kana hiikuudhaaf maloonni lafa kaa'aman hin jiranii? Hedduu tattaafanne waan nurraa hafe hin jiru. Tokko amma akka qaama ce'umsaati. Akka qaama ce'umsaa jalqabu yeroo dubbiin jalqabu asii galaasaa tureen bira galaasaa erga hayyurummaa irraa jijjiiramee inni dallansuumarra jira. Dallansuu sanarraa hin buune dallansuu sanarraa bu'uu hanqachuu qofa otoo hin taane jaarmiyaa keessatti rakkina sana uumuudhaaf warra isatti dhidheenya qaban kana wajjin waamamu mari'ataa jiraachuu argina. Isallee akka kana dhaabuu karaa namni ni dhaggeeffatu Abiyyuu Galataati. Obbo Abiyyuun hojiidhaaf as dhufee as jira. Isatti waan kana gara qabsichas jaarmiyaa kanas rakkina afeeruurraa waan kana dhaabee gara kora sabaatti deemaa jirra. Kora sabaa kanaaf immoo kunoo atuu preparatory committee yookaan koree qopheessituu keessa kunoo kanaafuu dhuftee as jirta. Hanga sanaatti wanti nama sardu hin jiru waan barbaadu kora sabaa irratti dhiyeeffachuu danda'a. Deebisee filamuu soo ta'e waan biraa soo ta'e kanaaf please dhaabbadhu jedhi jennee jaarsummaatti ergine. Taadhaquu taadhiisuu deddeebinee isa waan ni goone kaan immoo kan isaan jalqaba qabatanii ijoollee wayii achi baafatan karaa zoonii gubbaarraati. Ijoollee kana parsonaalitti dhaqnee hubachiisuu yaallee gara Naaroobiitti riskiillee ta'u inni sunis hin milkoofne maaliif taa'e jedhamee diddaadhaan waan jalqabeef didamee achi bahame jechuudha. Erga achi bahame immoo hedduu tattaafatame erga waan isaa du'ee waggaa meeqa booda dhiyoo kana bifa araaraan milkaa'ee sun hanga tokko
garaaramne immoo ammas deebisee marraa lammataatiif fottoqinsa kana amma dhiyoo kana waan akkasii tokko yaala jechuudha beenya jechuudha. Akka qaama ce'umsaa kana. Kan jijjiiramas akkasuma 2008 walgahii gumii sabaatu ta'ee walgahii gumii sabaa irratti timame kora sabaatti deemna kora sabaa yeroo isaa gahee jira. Waan barbaadan yoo jiraate kora sabaa irratti odeeffachuu dandeessu. Rakkina namni aangooti ol bahuuti achirratti filmaataan dhufuu danda'a. Rakkina ajandaa siyaasaatiin garaagarummaa siyaasaatiin isaas achitti dhiyeeffachuu dandeessu. Kana hunda kadhannee didanii isaanis akki barbaadan tokko jira. Akki barbaadan suni waanuma fonqolchaa isa sanaan gochuu dandeenya jedhanii waan murteeffatanii fi misotaatti walgahii godhanii labsatan jechuudha. Hambisuu danda'u murteeffatanii waan jiranii. Mee kan boogalaasatti sin deebisa yeroo aangoorraa ka'an sana dhiibbaa godhamee ture moo sirnumaan gaggeeffame? Seenaansa dheeraadha. Ani achiin turre Keeniyatti yeroo sana na hidhanii turani. Mana hidhaa sana keessa kan taanetti hin bahe sana booda achi turuu waan hin dandeenye gara Taanzaaniyaatti miila baafadhe. Taanzaaniyaa irraa gara biraatti socho'uun baay'ee rakkisaa ture. Haala fayyaa ta'an ijoolleen tokko nu gargaaranii Noorweetti viizaa wayii nutti agarsiisanii Noorween dhaqee Noorwee irraa as Eertiraatti deebi'aa san ture jechuudha. Kun ji'oota hedduudha kan nutti namaanii. Yeroo ji'ootan kana keessa rakkina hedduu dhalate Somaaliyaa keessatti lolatu ta'ee baadawaatti waraanni keenya miidhamee haalli Somaaliyaa keessas hedduu dhiphataa dhufee haala kana keessatti akkam goonaa fi tantaanaa namni wal gaafatu keessa xiqqoo akka miseensota gumii sabaa barbaadanii fi walgahiillee godhatanii furatuu barbaadanii kana fi galaasaa gidduu wal hubannaan akka dhabamaa deemu kan jedhu booda ergan achi gaheetiin dhagaheen allaala taa'ee kan hunda quban qabu. Asii telefoonaan galaasaan na quunname walgahii gumii sabaa taa'uuf deema akka dhuftu hafuun dandeessu jedhee sarraan hin dhufaa jedhee karaan dhaqaniyyuu baay'ee ulfaataa fi dhiphaadhaa duraanuu riiskii fudhanneeti achi deemna. Xayyaarri jiru akka taatu ta'eeti karaa Jibuutiirraan Daaloo Eerlaayiniitu jira isarraan kootu kan jedhudha. Inni kun mataan isaa sararri isaa ka deemu Jibuutiirraa Barbaraarraa Somaaliyaa jechuudha. Baay'ee riiskii kana akkamittan dhufa jennaan insiisti godhee egaa yoo hafame sodaateeti kan jedhutu dhufa kan jedhurraa riiskii fudhee deeme jechuudha. Akkuma riiskii fudhee deeme Barbaraatti akkuma carraa maallaqatu na baase malee achitti na nyaachuuf ture tikee wayyaanii Somaalonni maallaqa irra darbanii isaan bira darbe achi gaafan ga'u dubbiin akkuma isin jedhe isaan gidduu jaarmiyaa gidduu ho'aadha waan walgahii godhannu malee sun immoo jijjiirraa hayu duree akka of keessaa qabu kana hunda naa himanii jechuudha. Waan lama muntu dhaaba kana mudatee jira yeroo sana keessatti. Tokkoffaa mootummaan Hussein Aidid dhaabni kun achiitii akka bahu already dhaabatti meera. Kun immoo Liibiyaa dhaqee Hussein Aidid Hussein Musbaan Faajii wal argee horiis fudhatee dhaaba kan akka achiitii bahu akkasitti wal ta'anii deebi'anii kun hudhee jira. Kalammataa ka keessa dhaabaati ka walgahii gootu malee ka gumii sabaa ka jedhu wal hudhee jira namni. Sana keessatti
isa asii bahaa jedhaniyyuu irraa aanuu hin dandeenyu kan jedhu insist godhanii itti cichanii walgahiin sun ta'e walgahii ta'umsa keessatti dhiibbaa hedduudhaan dirqama kanarra kaa'anii jechuudha. Walgahiin ta'e jijjiirraan ta'e sana guutumalee kaa'amudha. Walgahiin ta'e filmaata ta'insa keessatti galaasaa dabalatee filmaata godhee anaaf walgahiin akkasumatti nagaadhaan sirnumaa guutinsa waa qabu sanaan gaggeeffamee dhumate jechuudha. Dhiibbaa kan jedhamu egaa ajandaa makaasuu isaaniiti. Dhiibbaa suni mirga guutinsa waa qabudha. Kanuma akka ta'e. Eessatti jechuudha kuni? Mogadishoo. Erga kun ta'e booda yeroon biyya tures kan himamaa ture amma gareen obbo Daawud Ibsaa biqilchaa sanyii fa'aa cabsatanii biyyatti galanitti gareen yookaan adda bilisummaa Oromoo kan isinitti filamtan obbo Leencoo fa'aa dabalatee gara Itoophiyaatti galuuf kana kaayyeeffatan kan jedhutti himamaa ture. Booda immoo waraanni gareen biqilchaa sanyii fa'aa cabsanii biyyatti galan. Amma yeroo sana innaa ilaalamu wanti himanii fi wanti ta'aa dhufe adda adda. Maalirraa ka'eetu kan garee yookaan kan isinitti filamtan gara Itoophiyaatti hin galu jedhanii isaan immoo warra qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessuu irratti kan haasaa ture yeroo sana. Kun jiraamti ololumaa isuma dummasiin jedhee fottoqinsa sanatti deemuudhaaf haala tottolfachuu nuti warra qabsoo bilisummaa Oromoof amanuudhaaf fakkeessanii kaan immoo maqaa xureessuu gara Itoophiyaatti galuudhaaf isaan anaa fi Leencoo walitti hidhuu kana oluma rakkisa haala sana keessatti tolfamee faca'eedha malee waan lafarrattis hojiidhaanis waan ta'ees hin beekne ta'uus hin dandeenyedha. Maaliif jaarmiyaan fuune jaarmiyaan inni hoogganaa turedha. Jaarmiyaan hoogganaa ture sun immoo sagantaa siyaasaa fi waan isaa walumaan baafne walumaan wayyeessine koraa hatattamaa 98tti imaammati tures imaammati jiru sanuma caasaanis jaarmiyaanis imaammatis akka biraatti jijjiiramee kun overnight otoo korri sabaan ta'een otoo gumiin sabaa taa'ee imaammatan jijjiirin waan isaan jedhan sun ta'uu hin danda'u. Gumiin sabaa immoo taa'ee imaammata isaa jijjiiree Itoophiyaatti gallaa bakkatti kana lafa kaawwatee jiru. Otoo gumiin sabaa imaammatan jijjiirin yookaan immoo korri sabaa taa'ee sagantaa siyaasaa hin jijjiirin qarmatti ka'anii Itoophiyaatti gallaa kan jedhu jiraachuu hin danda'u. Namni tokko ofiisaas murteeffatee gochuu hin danda'u. Ololumaan ofii gabaa ofiif gaafatu kaan immoo cinaatti dhibu kanuma gatattaafatanii yeroo gabaabaa fi uummata jeeqee dhugaa waan hin ta'iniif du'aalee. Asirratti as keessaa bahuudhaaf hayyuu duree eenyutu fila akka seeraa fi adda bilisummaa Oromoo? Akka seeraa fi seera adda bilisummaa Oromootti hayyuu duree fi hayyuu duree miseensota koree jira hojjechiistuu kafilu gumiin sabaati. Gumiin sabaa walgahii isaa taa'uu yeroo hundumaa irratti mirga kana gochuu danda'a, deebisee jijjiiruus danda'a yeroo barbaadutti gumii sabaatu fila akka seera adda bilisummaa Oromootti. Amma namni akka hubatuuf obbo Galaasaa Dilboo fi obbo Daawud Ibsaa gidduu ilaalchi siyaasaa kan dhimma Oromoo irratti jiru. Garaagarummaan samaa'in. Tokkoffaa qaamni ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo waliin araaramee fixateera. Kunis Berliinitti labsameera. Qaama ce'umsaa waan jedhamu sana booda hin jiru. Galaasaan jaarmee biraa ijaarratee yoo ta'e qaama ce'umsaa miti jaarmee biraati jechuudha. Kun hubatamuu qaba. Maaliif dura taa'aan qaama ce'umsaa jaarmee dhugaasaa bakakkooti. Dhugaasaa babakkoo walta'iinsa goonee
bakka isaa bu'ee ka walta'insa kana mallatteesse yeroo galaasa ajaa'iba baasaadhaan ka otoraas ta'e makuriyaa bulchaatii kaan ana akka dhaqee gaafas Berliin dhufuu waan hin dandeenyeef makuriyaa otoraas godhe ka qaama ce'umsaa dhumateera qaama ce'umsaa biraa jiraachuu hin danda'u wal aldaraati sun ta'e miseensoti gumii sabaa wal makamanii hedduun isaaniis as keessa dirqama isaaniitti fufanii jiran jaallugaa saba tokkoo dabalata jechuudha. Kaani garaagarummaa ilaalchaa Daawudii fi Galaasaa gidduu wanti jedhamu hin jiru. Maaliif kanam tokko hin jiru akkan ani fi hubadhutti gara ilaalchi siyaasaa ka jiru ka jaarmiyaati ka adamsuma Oromooti. Isa kana Galaasaan maal rakkatee kana hunda yeroo hundaa kana godhaa Galaasaa matu deebisuu danda'a. Ofii keenya kaawwanuutu jira. Isa kana yeroo isaa eeggannee ragaanis waanti jiruuf akka jaarmiyaatti dubbanna suni ammatti barbaachisaas miti haa tuffannu jenneeti tuffataa jirra nuti hojii irratti fuulleffatuudhaaf. Galaasaan maaliif kana godhaa waan irra dhaabbatee kana godhu yeroo isaa eeggatee jaarmiyaan ibsana kenna ammatti barbaachisummaa isaan argine yaaduu uummataa facaasuu yoo ta'e sun immoo haala qabsoon hedduu namni gara qabsootti fuulleffatuu qabu keessatti barbaachisaa waan hin taaneef qofaaf callisna ragaa wajjin yeroo isaatti eeggannee dabarsa as ba'a jaarmiyaan ni baasa.